kan jedhu sagalee Sillaasee. Tokkummaa isaanii uffatummaa isaanii kan argannu gaafa cuuphaa wangeela Maatiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 15 jalqabee haga 17 gaafa arginu Yesuus Kiristoos laga Yordaanosiin keessa seenee gaafa cuuphamee ba'u hafuurri qulqulluun bifa gugeen dhufee isarra buufate. Bifa maalii? Ilmi cuuphamee bahaa jira. Hafuurri qulqulluun bifa gugeen dhufee isarra buufate. Gaafa kana sagaleen wayii samii keessa dhaga'ame. Sagalicha akkas jedha. Mee sagalicha hundi keessa na wajjin jedha. Inni kun ilmaan isa jaalladhuudha. Isa dhagaa. Waan sadii argaa jirra. Sagaleen samii keessa dhaga'amaa jira. Ilmi cuuphamee bahaa jira. Hafuurri qulqulluun bifa gugeen irra bu'aa jira. Isaan sadii tokko ta'uu isaanii arguudha. Tokkummaa isaanii waaqummaa isaaniiti. Bituu isaaniiti. Aangoo isaaniiti. Sababa Waaqayyo Sillaaseen hunda keenya eebbisuu eeyyama isaaniif haa ta'u. Gara mana Abrahaamitti gaafa ol seenan mana Abrahaam keessatti Saaraa gaafa gaafatan isheen kutaa mana iddoo keessa akka jirtu Abrahaam gaafa dubbatu Waaqayyo Abrahaamiidhaan akkas jedhe. Saaraan yeroo sana umuriin ishee waggaa 89, Abrahaam waggaa 99 ture. Haati manaa kee Saaraan waggaa har'aa dhalan godhatti. Waggaa har'aa maaliin godhatti? Maal guddisaa dubbadha? Waggaa har'aa maal gooti? Dhala godhatti. Abrahaam yeroo sanatti keessa isaatti dhiphateera. Maaliif? Umuriin isaanii ijaareera. Saayinsiin biyya lafaa dubartiin tokko waggaa 45 booda dhala godhachuun dandeessu waan jedhu. Isa kanarraa kan ka'e dubbichi baay'ee ta'uu ulfaatu. Saaraan immoo sagalee ishee dhageessi kutaa manittoo keessa. Isheen immoo yeroo sana anoo ijaareera, anoo dulloomeera, kun akkamitti ta'uu danda'a jetteetu yaada isheetti hunduma kutaa manittoo keessaa kolfitu. Maal goone? Hin kolfitu. Gaafa ishiin kolfitu Waaqayyo akkas jedhee Abrahaamiidhaan haati manaan kee Saaraan hin kolfite. Gaafa akka jedhu Saaraan akkan kolfite kaanu barbaadde. Haa ta'u malee sababii isheen kolfite irraa kan ka'e maqaan mucaa kanaa Yisihaaq jedhee moggaase Waaqayyo. Warri dhala dhabdanii Sillaaseetti bu'uursan Yisihaaqiin Waaqayyoon isiniif haa laatu. Waggaa guyyaa har'aa keessatti misiraachoo itti himuudhaaf gara mana Abrahaamiin akka deeme Abrahaamiin eebbisuudhaaf Sillaaseen guyyaa har'aa gara mana Abrahaamiin deemeera. Akkamiin Abrahaam wajjin isaa keessummaa simachuudha.